Akamooltanii duraan dursaa hoogganooti adda bilisummaa Oromoo, miseensoti, qondaalonni, deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo maraan guyyaarraa waamicha Kora adda bilisummaa Oromoo kan bara 2015 keessatti walgahii uummataatti affeeramtanii dhufuu keessanii fi maqaa koree qindeessituu caasaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa Kaabaatiin baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Akkuma quba qabdanii walgahiin irraa kun walgahii uummataati. Maree uummata wajjin hoogganni adda bilisummaa Oromoo fi miseensoti qondaaloti godhanidha. Guyyoota lamaan sadan darban guyyaa baniinsaarraa jalqabee Kora adda bilisummaa Oromootu magaalaa kanatti deemaa ture. Kan miseensota guyyoota lamaan darbaniif sirna gaariitiin maree gaariitiin guyyaa kaleessaa xumurannee isa kanas hawaasi keenya akka nu beeku barbaannaa jechuudha. Maaliif qaama hojii keenyaati, qaama hojii dhaabichaati naannoo kanatti keessumaa biyya alaatti walgahii kanarratti Ameerikaa Kaabaatu hin ta'in namooti hoogganoonni miseensoti Awurooppaa irraallee argamaniiru. Kana milkiin xumurachuu keenya hawaasi keenya akka nuuf hubatu barbaannaa. Itti aansuudhaan sirnumadha. Sirna sababii ta'ee fi eebba maanguddoodhaan jalqabna. Ajendaalee keenya kan itti fufnee maree keenya guyyaa irraa kan aftarnuuni kan itti fufnu maanguddoon as ba'anii nu eebbisu. Eebba sana booda tartiiba walgahii keenyaatti fufnaa jechuudha. Isa sana dura keessummootii waa'illan keenya kanneen adda bilisa baasaa uummata Ogaaden keessaa dhufan deeggartooti isaanii, qondaalotii fi miseensoti hooggana isaanii nu gidduu jiru. Isaaniin xinnoo ishee afaan Ingiliziin beeksisuu barbaada. Isa taanes immoo sagantaa barnootaa ni qabna. Sagantaa bareedaa sagantaa dheeraa qabna galgala kana jechuudha waliin mari'achuudhaaf. So jaallan kan xinnoo afaan isaan dhaga'anii beeksisuu barbaada. On behalf of the OLF's North America Conference for 2015, I would like to welcome our compatriots from the Ogaden National Liberation Front. We are very much honored to have you amongst us. Welcome again. Most of our meeting is conducted in Afan Oromo. I know some of our brothers there in the group. They understand Oromo and hopefully he can summarize it for you. So we're all talking about OLF and also on ONLF. So thank you for coming again. You're very much welcomed. So sagantaa eebba maanguddoota sadii maqaa dha'uun barbaadaa as nu baatu walgahii keenya kana nu eebbistu jechuudha. Obbo Abdallaa Sulee jirtu. Abdallaa Sulee. Oromoota baga nagaa illee nu dhufta. Nagayaan bultanii baga nagaa nu dhuftanii latti teena nagaya. Biyyi teena nagaya. Kuttumi keenya nagaya. Dikkaan keenya nagaya. Jaarsi keenya nagaya. Jaartiin teena nagaya. Dikkaan hin guddata. Guddaan hin bula. Yaa Rabbi keenya nu gargaari. Yaa Rabbi nu gargaari. Ilmaan nu gargaari. Ilmee nu gargaari. Yaa Rabbi abbaa biyyaa nu godhi.
biyya teenya nu nageessi abbaa warraa nu godhi warra keenya nu galchi yaa rabbi dhara nutti nu goonsin yaa rabbi dhugaa teenya balleessin yaa rabbi ati nu gargaari yaa rabbi mirga keenya dhaabadhu yaa rabbi dura duuban nu tisse yaa rabbi nu bilisoonsi waan lagan nu qabnu yaa rabbi nu bilisoonsi diina kana lafa teenya irraa kaasi diini tikiree lafa teenya irraa rabbi nu haa kaasu yaa rabbi ati nu gargaari yaa rabbi mirga keenya dhaabadhu yaa rabbi dhugaa teenya irra jirra yaa rabbi dhugaa teenya dhosini geettee nu bilisoonsi geettee namaan nu qixxeessi yaa rabbi nama bilisummaan kanne ifi wadhaanne dadhanne amma namaa gadi taane ifi warra guddaa taane gurraan nama guddaa taane ammoo bilisummaa dhanne gabroonne namaa gadi taane yaa rabbi amma geettee namaan nu qixxeessi yaa rabbi ati nu gargaari mirga keenya dhaabadhu akkasi dhiifama nu godha amma Egeri ammoo waan dhaamadhu qaba dhiifama yoo nu gootan jettanii akka nama guddaatitti dhaamata qaba akkasi dhiifama nu godha duuba hoo ati nu na ta'anta dhiifama akkasi saboo akkamitti hedduu obboleeyyan kiyyaa akki jaan muka habiyyaatiin mana jaarratanii jaan jallallee ta'u saniif jecha arraan tana manguddoon biyyanaa hundinuu nu waa gootu jaarsa sanaa yaama. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فارون ربي فاقو قالني ربي هاقو قاسي والنفيد قالني خسام بدين توكو ربنا هاقو أكا قالا توكو قالني فيلون توكو ما دورة جماعة كسي والجلة وريا ربنا هاقو ربي نور هاقبل قلبي تيني تكا هاقو والجلة نهاياس دنديتي إساك أبا إسان نور خايني نور خاص رب نور خاص رب نور خاص رب نور خاص والجن نهاياس ور والدقه والكبتي كاغدان إرادة والدقه والجيا رب نهاقون خاقون ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز هيا السلام عليكم وعليكم السلام أورمو كم جرتن نجاك أبدني نجانو هاقولك نجانو هاقول قلتين ولا هيا نجانو هاقولك آمين أبوغا أما تدري في تعرى أداتي مدي تيسني دادا خربي خدت ربي تين خمالك أو خرامالكاتي هي قوي جولي تينيا بيتا لبو تينيا خنينة جتاني بيتا تكا فترة الإيسا تكا لاكان الإيسا تكا هيرات الإيسا خيسا في لدى أمو دينا خان آمتان كان رتوري أنا الربيتني هدساني ربي نرهابوكاس ربي هدساني نرهابوكاس إيه والتهين ساني ربي أدان نرهافجاس يا ربي نرهافجاس يا ربي نرهافجاس يا ربي نتلري ورا غراتا كونو هاغود إيه ورا غراتا كو ورا ولغا غورو ولغا ربي نو هاغود هادو دي قلبي تنيا خيس ربي نو هاغاي إيه وران هادون اللي ربي نو هاغاس يا ربي نو خاص يا ربي نو خاص يا ربي قبر ما نور على فبوس يا ربي يا الله نبلسومس يا ربي بيتين يرت أبان قول يا ربي بيتين يرت أبان قول وراه رئيسا مري مرتفع ربي نو هاقول المان كيني على نو هاقلت المان كيني على نو هاقلت أبو بيتي أمريكا وبيتي سنيمت يورغا خفيتن تات إيه بيرهام بيتين يا واي انجرتو رفني خانه انا ما جنيتي جيران ندغا لغان سنين خنو بالشاتن غلغل المانين جارس بالشات جارس دايبر انا راجي جروبيتي انجر لغان سنين بيتين نما اجنين نان قسمسنو اما كسن نما خنيا لفتين رابقاسن افان كنيا دبمسيسن عاداتين يدبمسيسن أما وري عادات شيء ستي أوفو عمري بدريسو فيها لقاني سنين أكم رسالة درتو أفان أروماني جرا كلان جارم مال جارم جانيسني تبتن أكسيمت تلقانو حافظ أما نانكانو مان تبتلاتي جبادا خك أبوس خن كمنس أكا غرغارسي كن أدانين چنه دبل لego dana ma di delle na riba khasa andu ban sininja nuti ga khada cuma jirra amma khada sante ka shawiyan tarki
Wayyoitan fakkaatani. Akkasi gaa waliin nu haa dhaabuti. Subhaana rabbika. Hayyee nageenyi baraadha. Baga waggaa keessani. Baga waggaan naannofnee wal agarre. Hayyee na of kolchaa. Ammallee na of kolchaa. Ammallee na of kolchaa. Hayyee barii nagaa. Barri nagaa. Ganamni nagaa. Galgalli nagaa. Jaarsi nagaa. Jaartiin nagaa. Daa'imti nagaa. Ulleen nagaa. Hanoolee nagaa. Hambulee nagaa. Biyyi nagaa. Daggalli nagaa. Horiin nagaa. Qabbanni nagaa. Nagaa nuuf haa ta'u. Nagaa nuuf haa ta'u. Han dhalate haa guddatu. Han guddate haa bulu. Warra bulee jiraate nu haa godhu. Gaaddisni gaaddisa milkii haa ta'u. Gaaddisni gaaddisa guddinaa haa ta'u. Gaaddisni gaaddisa bilisummaa haa ta'u. Gaaddisni gaaddisa jaalalaa haa ta'u. Akka unne jenne Waaqayyo haa jedhu. Hayyee 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 tokkicha Waaqa Waaqa gurraacha Waaqa Oromoo Waaqa bokkuu sibiilaa Waaqa shanan gadaa Waaqa sagaltaman garbaa Waaqa salgan booranaa Waaqa ciicoo gurraattii Waaqa siiqqee hayyoo Waaqni nagaadhaan walitti nu deebiste hooqubaan si haa ga'u. Hooqubaan si haa ga'u. Hooqubaan si haa ga'u. Handeeme nagaan haa galu. Handuule mirgaan haa galu. Handu'e qabbana haa galu. Nagaaf fayyaa nuuf haa kennu. Oromoo han bilisoomte haa godhu. Warra bilisummaan biyyatti gale Waaqayyo nu haa godhu. Anna argeeffatan galatooma. Hannagaan oishe nagaan nu abushu. Hannagaan oishe nagaan nu abushu. Hannagaan oishe nagaan abushu. Yaa Rabbi goofticha gooftaan qabne tokkicha moggoon qabne gurraacha garaa garbaa tokkicha baalafaa. Waggaa 440 qabne gooftaa koo biqiltuun keenya dhumaa jirti ijoolleen keenya dhumaa jira. Biyyi keenya badaa jira. Bada keessaa dooshi yaa Rabbi uumaa. Biyya namaa mirga namaan kadhanne. Mirga keenya biyya keenyatti akkatti jiraatu hin dhabne. Ijoolleen keenya nu jalaa dhumte eenyu baan biyya sanaa kadhatee illee jiraatu hin jiru biyya sana. Yaa Rabbi qawwee diinaa meeshaa keenyaan bitanii warra ijoollee keenya fixannatti nurraa kaasi. Dadhabne akaakayyuu meeqaan gubanne gooftaa ko. Biyya namaan barbaanne qe'ee namaan barbaanne mirga namaan barbaanne. Isheetti nu laattutti akkatti jiraannu dhabne. Inni kaan hidhamee, inni kaan ajjeesamee, inni kaan qe'ee sarara biyya sarara buqqa'ee. Lafti sun qullaa fi diina qabatee jira biyya keenya. Diida qabatee jira mirga kee. Dadhabne gooftaa ko ati nurraa kaasi. Hannagaan nu oolchitati nagaan nu busha nagaan nu bushitati nagaan nu oolchi. Qawwee diinaa meeshaa keenyaan bitee sanuu balleessaa jiru biyya keenya keessaati nurraa kaasi. Saba mirga dhabee biyya dhabee rakkataa jiruuf yaa Waaq yaa garraamicha Waaq goofticha gooftaan qabne yaa uumaa hadaraa diina keenyatti nurraa kaasi. Mirgaa biyya keenyatti nu deebisi. Qawween diinaa haa fashalu. Rasaasni Oromoo tokkitti handiina biyya lafaarraa Oromoo keessaa baasu haa godhu. Han mirga dhabeef mirga saba mirga dhabeef mirga isaa laatu nama biyya dhabeef saba Oromoof mirga isaa nuuf haa laatu. Yaa Rabbi biqiltuun keenya dhumaa jirti. Jaarsi keenya iddete taa'ee xooramu dhabnee biyyaa baane. Ijoolleen keenya barattee akkatti hojjettee jiraattu dhabdee rakkataa jirti. Karaa kanaa noo gooftaa koo qawwee keetiin ati nurraa kaasi diina keenya. Nu hidhadhamne ati nu gargaari yaa uumaa. Han nagaan nu oolchitati nagaan nu bushi ani wallaalee saba Oromoo haa bilisoomsu Waaqayyo. Waan hin taaneefi isaan keessa namooti lama waan dhaamsa qabna jedhu maqaa dhaaba isaaniitiin isaan waa dubbatanii deemuu barbaadu. Isaan dubbachiisnaa dhiifama nu godha. Dear friends and our compatriots from ONLF, I think that it's not that important to hold you here for the whole day. So, because we are going to conduct our meeting in Afan Oromo. You can leave anytime you want, or you can stay. But before you leave, I will give you the floor for a couple of you, if you have any messages to convey to your Oromo brothers and sisters. I have, our brother, Mr. Abdul Ibrahim, he speaks Oromo too, so he can summarize what we're talking. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'd like to say a few words, though I didn't prepare to say, a little words. I want to share with you a small story.
And there was a group of, students who been taught by their teacher, in the Quran, and the Deen, Islam. And then one day he called, his students and put a cup of water inside. He said, sit down in a circle. And they did. He put, a cup of water, at the middle of the circle. And he said, I want you guys to read all the night on Quran with a cup and break it. The cup must be destroyed with the Quran, he said. They did. They've been reading all the night long and the Quran to destroy the cup of water. And he came in the morning and he said, the cup was still there. He said, why? They said, we've been reading all the night, the Quran, and the cup didn't break. He took a small stick and then destroyed the cup. What does that mean? It means the Quran with action. Quran with action. That's needed. You guys, I thank you for inviting us. We are brothers, as the God said. Al-Muslimu akhu al-Muslim, innama al-mu'minuna ikhwa. We are brothers and sisters. In Islamic religion, people of same faith, of Muslim, are not differentiated. They are brothers and sisters. So, and I want to share with you a song which I taught by somebody who was my friend. Maybe some of you know that guy, Siracha Hachi Dadi, who is now in Ethiopia. And we've been in Pyongyang, Korea, in 1971 to 73. And he taught me a song which is Oromia, which says, Baka taka davanne wa ma taka yadanne harka fi anfudne hurriya mabaran. So, I think it's good. Baka taka davanne wa ma taka yadanne harka fi anfudne hurriya mabaran. You know the meaning, I know. He didn't give me the meaning, but I hope you know it. What I mean now is we have to be free. We have to be free from this Biladi Tigrania. This Biladi Tigrania. The imperialists. We have to free from our people. Period. And it means they are stupid. You know that. They are bad people. You know that. They are small in number. When you look at the Muslims around that, and have been Ethiopian colony for a long time. Are they better than us? No. They are worse. They are worse than us. We are better than. What happened with us then? What happened with us? One man, a man called Che Guevara, who was a Latin American, I think a lot of you, said human being must be one of the two. He must be free or he must die and go to somewhere. That's what I mean. So, and thank you for listening to me, and I will transfer to my friend.
Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني أمة أورومو بسمها هابات. وقاعدين يا خيست بلسمها هاباتني. ويانا هادم. Dude. ويانا داون. Sorry. Most of the time I've been in this country long time and I forgot Oromo language. So come jirtani. I've been 30 years in the United States. So and I grew up in Harab and I speak most of the time Oromia. So I come jirtani. Oromo ummata akam jirani akanman becha. Most of the time I forget the language, so I congratulate you coming today and having one cause. One cause. You have one. The meeting, I understand you come one agenda, and that is how to unite the Oromo people, the Oromia people. The Oromia people, most populated and most colonized in Abyssinia area. And we know your history. Is this Ethiopian name just came yesterday, Haile Selassie time? The country history belongs to Oromo people. We know every action, every direction, every history all over the world. If you look, what you called it, if you order the book called Fathul Habash, which is written in English, then you will see the history, that's true history, which was written, and other books. Not Abyssinian supporters, not those white people who just went to Haile Selassie time and wrote some, you see, artificial history. So you guys, you are populated, you have more scholars than any ethnic groups in that country. We understand. You have a lot of scholars in United States. You have a lot of scholars in North Africa, in North America. You have a lot of scholars in Western world, in Middle East, in Africa. So you need to unite, and there is a proverb in Somali, which is called, if there is a village and that was ruled by 40 people, which is their age is 40, each of them, that village will destroy immediately. Why? 40 people and their age, when human being become 40 years old, that time it's very, very potential and the wisdom of knowledge, because all the prophets were sent when their age was 40 years old. So we don't need Oromo, we don't need ONLF, we just must work together. We must organize. We must meet occasionally. We must exchange ideas. We must support each other financially. You see, there are about 40,000 Ogadenians in Minnesota alone. If we come together and each of us support you $2 each one, $5, how many millions comes? See those brothers who are over there, they need, to give a lot of support. We don't need to spend a lot of, food and we have to fast one day and contribute to them. Contribute to them. So, see, forget it, Oromo, Ogadenia, the ethnic group. No. See our color? We are brothers and sisters. We don't care whether you believe in Christianity or Muslim or whatever. We just need to come together and unite. See, go back to
look what's called the Abyssinia today. Look, see Bali, Arusi. I took a bus from Harar to Addis Ababa. All the people that we passing 1,000 maybe miles or kilometers. Who are they? Galamso, Bedesa, you name it, Arusi. What's wrong with us? Everybody take a book and a pen while you are at your home and think a little bit and say, what's wrong with us? Then your mind will work hard, and you have a lot of scholars, you guys. You have a lot of diplomats. We understand many of them now in the Western world. They left the country. There is a killing that nobody knows in the world. In Ogadenia, in Oromo, especially. People are taking at night from home and they execute. Haile Selassie time, one thing was good for him. He didn't touch women. They don't kill women during Haile Selassie time. These Wayane people, they're killing women, children, elderly. They are inhuman people. So we don't have to come together once in a while and just talk and live. Make a plan, organize economically. You guys, you are more requesting money together, organize, support, make very strong organization, very strong military. That's it. Then those Wayane TPLF is weak now. Yesterday, 7 diplomatic services left them. 3 of them from United States Embassy. 1 in Ghana, 1 in South Africa, 2 in India, 1 in Malaysia. So we do not have to wait. We have to work hard. Everybody must work hard. We have to free those children and the women who are suffering under the Wayane. This Wayane now, TPLF, they are too old now. And they don't want it to create a change. So it's very easy to remove them. So inshallah, Oromo will bilisuma hapatu. Oromo bilisuma hapatu. Ogadenia bilisuma hapatu. Freedom for the oppressed people. Freedom for oppressed people. Freedom for Oromo people and the Ogadenia people. Inshallah, Gulio Gobernimo, inshallah. And thank you so. Thank you so much. Akkasumatti waan hubattan natti fakkaata. Jaalli inni duraa kan inni jedhe jecha tokkooni kan inni xumure. Namni Che Guevara jedhamu tokko nama Latin America gariin namaan beekaa. Ilmi namaa tokko waa lama keessaa tokko ta'uu qaba jedhe. Yookaan bilisa ta'ee jiraachuu yookaan du'uu. Namni kana keessaa tokkuma filata ilmi namaa. Namni du'uu barbaadu hin jiru. Kanaaf filmaata tokkicha qabna. Filmaan inni kaanii harka waaqaa jiraa jechuudha. Kan lamata irratti dubbate immoo tokkoomuu qabna. Isin humna guddaa qabdu, seenaa guddaa qabdu, Oromoon biyyi kan keessanidha kan inni jedhu. Beekumsa guddaa qabdu, nama bara hoogganoota adda bilisummaa Oromoo warra qaamaan beeknu caalaa warra nuti qaamaanis maqaan illee hin beeknedha kan qabsoo kana utuu hin beekiin utuu hanga kanaatti uummata biratti illee nu abaludha hin jedhiin qabsoo kana kan addanaan ga'ee gariin hooggana keenyaa kanneen nuti maqaan illee qaamaan illee hin beeknedha. Tariitii jaal roraas fuulli isaa isiniif haaraa ta'uu danda'a. Jaal roraas abbaa goobaa waboo keessatti lolee lolshiisee waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaa Habashaa gabroonfataa dura dhaabbatee lolaa turee fi ammallee itti jiru warra leenjisee asiin ga'e keessaa jaala tokkodha. Dhiyeenya kanadha naannoo Torontoo dhufee yeroof naannoo Torontoo jira. Carraa argatee kora keenya kanarratti yeroo jalqabaatiif asirratti argamuu isaatii jaal roraasii nuti irra deebitanii naas fudhattanii jechuudha. Gaarii gaa dursee hoogganoota dhaabaa
hangafoota qabsoota na bu'uureessan nu keessatti argamu akkasuma miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo manguddoota Oromoo hawaasa Oromoo walumaa galatti akkasuma bakka bu'oonni jaarmiyoota biroo jaarmiyoota Oromoo illee yoo as keessa jiraatan bagaa hiree walgayii hawaasa Oromoo kan koreen qopheessituun Kora North America kun qopheessite irratti hiree argadhee isin dura taa'ee dubbachuuf hiree argachuu kanaaf dhaamsa dhaabaa dabarsuudhaaf hiree argachuuf hedduu guddaa natti dhagahamaa bagaa wal barree maqaa kiyya akkuma jaalli isin ibsatti ga'anii nama ammaan tanaa biyyaan baatitti as bahee yeroo gabaabaa arma dhufe kanaafuu dhaamsa dhaabaa isiniif dabarsuudhaaf asitti argamu kiyyaaf hedduu gammachuun natti dhagahama. Kan biroo jaalli fagoodhaa ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoodhaa waan inni sila an hedduu harkaa qabu tuqee fixee jira. Ani immoo waan tokko tokko kan isarraa hafe sanumaan dabaluu barbaada. Kunis maali? Waan tokko hawaasni keenya kan ala jiru akka qaabatu yookaan akka hubatu kan inni ibsu barbaaduutu jira. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa haala akkam keessa as baate haala akkam keessatti amma qabsoon tun geggeeffamaa jira. Ummanni keenya haala qabsoon tun keessa geggeeffamaa jirtuu fi haala keessa as baate hubachuu dhabuudhaan waa hedduu dubbata. Jireenya waraana bilisummaa Oromoo akka hin jirretti ilaalu haala hojii qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessee sammuu suryaadaan ilaalu haalleen qalbi cabaa kan haalleen qabsoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumamerraa kan ka'e qalbi caba uumame kanaan waan ifii tuffatanii waan hambaa dhaadheessu kanaatu guddate. Kanaaf mee gabaabatti waan haala adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo amma keessa jirtu gabaabseetiin waajaa yeroolleen kan hedduu dubbatanii miti. Wanni nuti irra dubbachuu qabnu gabaabatti maal goona karam utaallaan warreen irra nu dhaammataa jiran dirreedhaan nu dhaammatan hedduu jira. Hawaasni Oromoos ta'e qabsaa'onni Oromoodhaa hireen takkittiin diina gabroonfataa hadhaawaa amma biyya qabate kana itti kaasu furmaata isaa namni wallaaleen jiru maal inni qabsoo hidhannoo qofa humnaawanii asbaanii diina san caalu qofa warreen karaa birootiin yaana jau kana waan inni ja'uun hin qabu nilleen balaaleeffadhu. Kanaafuu har'a nuti mee haala teessuma lafa teenyaatis laalla kanaan xiqqoo isinii ibsuu barbaada. Dursee marfama qabsoon bilisummaa Oromoo keessatti geggeeffamaa jirtu xiqqasho isinii ibsa. 1974 jalqaba qabsoon bilisummaa Oromoo geggeeffamtutti haalli naannawa keenya galaana diimaatii fi galaana hindiidhaa akkam ture. Haalli ittiin karaan waa dabarfatan jiraachuudhaan jaallan yeroo san gabaabseetiin seenaa dubbachuu kiyyaa miti yeroo dheeraa nurraa fixa jaallan dura hidhannoo biyya naqan karaan jiraachuun hidhannoo san biyyaa seensisan. Marsaa lamadaa karaa elemofaan seenanii laalaadha karaan baara diimaa san nagaya ta'uudhaan san as fidan. Sana booda hommoo biyyoottan ollaa keenyaa haalleen addunyaan kar lama qoodamuudhaatiin walqabiinsi siyaasaa guddaan addunyaarra waan jiruuf qabsoon bilisummaa Oromoodhaa haalleen jalqabaa san dhawamnaan
1976 booda qaceellotti if gadhaabee humnootan beektootaa fi hayyootaan of gadhaabee addi bilisummaa Oromoo as bahuun biyyoota silaan naannoo ollootan keenyaa san keessatti akka maqaan kunii fi handhura biyya Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo jalqabamee qabsoo hidhannoo marsaa lamadaatiif sochoosu godhame. Kana booda immoo haalli naannoo sanii jiru mootummaa gabroonfataa yeroo sanii wajjin qabsaa'onni addi bilisummaa Oromoo jalqabe ammas deebi'amee hireen gufaatii hoogganoota adda bilisummaa Oromoo irra gaheen xiqqashu waa uumaman kana keessa bahuudhaan mootummaan Ziyaad Barree yeroo sanitti haalleen 77 biyyattii teenya lafa teenya qabachuudhaaf uumeetu jira. Gufuulee gurguddoo karaa bahaatiin ture yeroo sanitti maali? Soomaalee Abboo, Soomaalee Galbeet kunis maal fide? Gufuulee qabsoo yeroo sanii turan. Kun kana keessa hulluuqee addi bilisummaa Oromoo hafee 80moota keessa bakkatti if deebisee hanga 80 hanga 91tti sochii waraana bilisummaa Oromoo 80moota keessa naannawee godina dhiyaa godina kibba bahaatiin of bal'ise. Gabaabsuudha seenaa dubbachuu kiyyaa miti. Haalleen kun yeroon kana dhufa naanna'u kana keessatti addi bilisummaa Oromoodha ummata Oromoo keessatti akka adda bilisummaa Oromootitti as bahuudhaaf ummanni Oromoo hanga jireenya adda bilisummaa Oromoo naannoo qabsoon itti gaggeeffatu malee walakkeessi biyya irra guddaan irraa dukkana ture. Mootummaan gabroonfataan dargiidha guyyaa tokko osoo maqaa adda bilisummaa Oromoo sodaadhaaf hin dubbatini kufe. Guyyaa kufuuf deemu dubbate Mangistuu Hayilamaariyaam. Kanaafuu obboleeyyan kiyya Oromoo qabsoon tun hadhooftuu zamana sani turte san keessa as baatee 91 haalleen chaartaraatirraa kaase hanga bara 2008tti waan keessa as baate laala. Mee an hedduu isinii dubbachuun barbaadu. Yeroo qabsoo tanaa waan qabsoo tanaa kaasan yoo qabsoon tun maal taate jaan kana cufa xiinxaluun dhala Oromoo irraa barbaachisa. Beekuunis barbaachisa. Seenaa tana gaffaginaan illee beekuun barbaachisa. Kanaafuu haalleen kana keessa as qaxxaamuree waraanni bilisummaa Oromoodha barootan waraana wayyaanee wajjin qabsoo gochaa ture kana keessa injifannoolee gurguddoos argamsiisee balaan gurguddoonis irra gahee har'aan tana dhabamarraa hafee haalleen gurguddoo dhabama san diinni hawwe san keessa hafee kan ummanni keenya adda bilisummaa Oromoo waraanan qabu jedhee nurratti ololchu. Jaallee waraana adda bilisummaa Oromoo asbaanii akkana dubbachuun tarkaanfinee waraana bilisummaa Oromoo mul'achuun hawaasa Oromootitti kan mataa ol qabachiisu. Warreen ammoo jireenyi adda bilisummaa Oromoo hin jiru jedhu har'a dhugaa qabatamaadhaan akka arguullee beekuu barbaadanullee beeksisuu barbaada. Kan biroo haala teessuma lafaa jennee jirra godin waraanni bilisummaa Oromoodha akkuma informaationa maas miidiyaalee garaagaraatirraa argattanitti yeroo dabran kana jaallilleen tuttuqee ture tarkaanfii adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo bara amma keessa dabarre kana keessatti godina kibbaa godina baha harargeedha godina wallaggaa baha wallaggaa dhiha wallaggaa godina kibba bahaa akkasumatti naannoo jiddugala biyyaa keessatti tarkaanfiilee bara 2005 seensarraa hanga ammaatitti fudhate kan ummanni Oromootti boonuu qabu. Wanni kanarratti aansee jechuu barbaadu dhugaa waan alagaan godhutti gurran godhina. Tarkaanfiin arra waraanni bilisummaa Oromoo diinarratti fudhate kun mootummaa wayyaaneedhaa kan dhukkuba sammuu itti ta'e yeroo ammaa. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii inni qabu booda asitti kaasee ta'an jaallan isin argisiisan. Kana biraan dabra.
akkasuma dargaggoon Oromootis biyya keessatti haala karaa nagayaatiin jaaramanii sochii qeerootiin qabsoo hadhaawaa geggeessaa jiran qalamaa fi daftara. Irree fi gaacheenni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii fudhatee mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota isaa ergamtoota warreen harka mirgaa mootummaa tahan basaasotaa fi qabeenya diinaa irratti tarkaanfiilee boonsaa fudhachaa jira ammallee. Fuulduraas warreen jalee basaasota diinaa ta'an fedhan abbaa fedhe warreen ibsa adda bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatitti baasuu dhagayanii diinarraa gochaa diinummaarraa ilmaan Oromoo ta'aniif boodan deebine karaan isaan eeggatu sanu gabaabatti waboon kana dhaammate nutti akka uummata Oromootitti dabarsinus uummanni Oromoo firaas qabaatu keessaayis alaayis jalummaa yeroo ammaan tanatti ergamtummaa diinaa kanarraa of qusachuu qaba. Bilisummaa Oromoodhaa. Kan biraa addi bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tanaa biyya keessatti haala muddisiisaa caasaalee diinaa ulfaataa san keessatti hujii siyaasaa hujii hawaasummaadhaa bal'inaan hojjechaa jira. Uummanni keenya roorroolee diinni irratti roorrisu kan hawaasota ollaa keenyaa jaaree irra bobbaasee ummata keenya lafa isaa asii achi yoo deemtanii fudhattan bara hangana booda teessan taati deemaa irraa kaasaa dhawaa jedhee ummatuma dur nagaa waliin teenyu itti bobbaasee dhoysisaa jiru akka roorrootana ifirraa ittisu addi bilisummaa Oromoodhaa akkam beekamnetti toftaa baraneedhaan ummata keenyatti dabballoota isaa bobbaasee ummanni keenya akka roorroo olloottan isaa lafa fudhachuudhaaf lafa babal'ifachuuf deeman ifirraa ittisu godhaa jira. Fakkeenya yoo fudhattan mee lafa teenya akkamitti olloonni bara dheeraa barootan gabroonfataan nu gabroonfachaa ture san keessa toftaa Ziyaad Barreen lafa toftaadhaan qubsumaan ummata lafarraa buqqaasuuf oofaa ture. Warreen zamana Ziyaad Barree san lafa teenya keessa qubsiisan bakka sanitti bakki hangi kun killilii keessani jedhee maqaatti moggaasee wayyaaneen arra ummata keenyatti ummata san hidhachiisee ummata keenya ajjeesisiisaa jira. Fakkeenyaa fudhadhaa. Ummanni keenya gara bal'ata. Mee fakkeenya tokkoon isinii fuudha. Naannoo bahaa Harargee kanatti Aaniyya keessatti gosa reersa adjaaniitiitu jaallan amma reefu obboleeyyan keenya firoottan keenya kan amma asii deeman kana gosootan isaanii jira. Ummanni keenya kan Aaniyyaa gosa ifi galcheeti qumbii keessa qubsiise naannoo fi jala kanarra. Baale keessa yoo achi baane gosa raayituu keessa akkasitti ummanni qubateeti jira. Ogaadeen maal jedhaniini maqaa isaaniillee ammaniin dagadhe daawwee keessaas gosatti galee jira. Karrayyuu keessa Arsii gosa Shiishaaloo jedhamtuutu itti jira. Raayya keessa jiranii akkasumas gosoottan kana keessatti warra galanii akkasitti hanga gindhiiritti ol bal'atanii jiran. Maaliif? Qubsumaan zamana toftaa Ziyaad Barreeti kun. Ummanni kun qubate nu keessa gosa gale waan Oromoon qabdu qabne jedhanii galan achiis fuudhii yoo amma gurraa keessa deegte gurraa Oromoo tana keessa gosa Ogaadeen takkaa qubatee gurraa Soomaaleessi. Kan ka gamana jiru silaa Soomaaleessee lafti tun killil shanaadii fi killil abalu jechisuusu barbaadan. Kan biroo fuudhe achuma akkasitti Harargee keessa qumbii burqaa tirtiraatii jalaa
gosa hamarkaa jedhaniitu jira. Hamarkaan tun gaala horsiifti. Achirraa kaatee bookeerra jirti. Bookeerraa daaroo labuu magaalaa miicataa jala gaadulloo keessa jirti. Achiin qaarteeti bordodda awaash bira jirti. Quba qabaadhaa. Toftaa ziyaad barreen kaa'e. Achiin duuba qaarteeti mullu karaa Harargee mullu jedhanii karaa baaburaa gubbaarraa qubattee jirti mi'eessoo fi kanarra. Meelaala kun akkaataa ziyaad barreen itti ergee waraana isaa miniterii ta'an gaafa san ummata kana keessa bobbaasee qubsiise laftitu. Warra san tuutu arraan tana hiree wayyaaneen kennitee fi ummata keenya ajjeesaa jira wayyaanee wajjin. Haalleen kana diina tokkicha diina guddaa nuun lolu malee ummanni gaafa nagaan wajjin jirullee yeroo ammaa nuun diinoomeeti qawwee kaasee nuun lolaa jira. Baale keessatti akkasin lolamaa jira. Harargee aaniyya irratti lola godhamaa ture. Ilmaan Oromoo manguddoo dhumte argitanii jiru. Isa kana keessatti gaa maali? Ilmaan Oromoodhaa naannoo isaaniitirraa akkan buqqaafne roorroo naannoo saniititti ifirraa ittisuudhaaf ummata ijaaruun murteessaa waan ta'eef yeroo sanitti dabballoonni baay'een bobbaanii ummanni keenya akka ofirraa ittisu taasifamee jira. Bakka irraa illee kaasuu hin dandeenye. Karaa kaaba shawaatiin ummata xiqqaa ummanni kun dhugatti amma dhiyootana ummata karrayyuu irratti waan ta'e dhageessanii jirtan maqaallee dha'uun barbaadu ummanni kun ummata nus ta'ee jiru. Wayyaaneen hidhachiiftee dhoytee jirti ummata keenya. Lafti tun teessanii kililii keessanii dhawaa jettee hanga mataa haraatitti hanga gaaraa karaa gaara galamsoo gubbaa irratti qalliftee akkasi kililii keessanirraa kaasaa Oromoo jette. Kaan Amaara tiitee gamanaan dhiibaa jirti. Har'a yeroon dhalti Oromoo diina guddaa qofa osoo hin ta'in kamanasaa ollaasaa jiru itti diinooma keessa jira uummata keenya. Kanaafuu wanni nu baasu maali? Wanni nu baasu wanni dhala Oromoo baasu waan asii siyaasaa achii fi achi bunnee asii fi achi bunnu dhugatti dhaaba. Keessatti warri ala jiru. Dhaamsi nuti qabnu kana. Ummata keenya kan roorroon kan meeqaan itti jirtu kana qalbii cabsaa jira. Ummata keenya kan biyya keessaa roorroon guddaan irra jirtu qalbii cabsaa jira. Kanaafuu wanneen xixiqqoo wal dhabbiilee xixiqqoo namni gattaa'ee furachuu danda'u furachuu dhabuun salphina Oromooti dhugatti. Arra beektoota meeqa qabna? Nama meeqa qabna? Hayyoottan meeqa qabna? Wal dhaga'uu qabna. Guddaa keenya kabajuu qabna. Beekaa keenya kabajuu qabna. Rakkoolee tana gatteenyee furachuu qabna. Isa kana kan biyya alaa tana keessatti addi bilisummaa Oromoodhaa hojjechaa jira. Hanga dandeettii isaatitti. Kana gaa warreen hojii alaa hojjechaa jiraniif hin dhiisa. Yoo booda gaafiin kaatellee isaaniitu irratti mari'ata. Gabaabatti addi bilisummaa Oromoo guutuu addunyaa tana keessaa bakka konyaa fi kutaa irraa hin qabne hin jiru. Bakka miseensa irraa hin qabne hin jiru. Isa kana. Kana waan hojiinis argaa jirtan. Koroota akka ammaasi godhama. Ameerikaa wana Awurooppaattis godhamee jira. Awustiraaliittis ni godhama. Kanaafuu kana birumaan kutaa hojii ala kanatti geggeeffamaa jiru. Kan hawaasummaa. Yaa ummata keenya wanni niin dhaamuu barbaadu akka dhaabaatitti akka hoggana dhaabaatitti. Namni hawaasummaan kufe warreen kun maal jedheefu namtichi alagaa. Ummanni Oromoo guddaadha. Ummata qubsumaan achi gahee. Wannummaan isa akkana dadhabsiise maali je? Isaan qofaa miiquba qabaadhu. Alagaan cufti bakka dhaynu kana kan hin jiru.
waan taargaa maqaa maxxanfannee alaabaa taargaa maxxanfannee bakka bakka deddeemnee adda bilisummaa Oromoo dhibba taanee achi taanu wallahi diplomaasii nuti silaa hojjannu cufa nu harka busheesse jechuudha. Alagaan silaa gurra nuu laattulleen gurra nuu laachuu didde. Daldalli siyaasaa haa dhaabbatu. Siyaasaan daldalan taatu. Daldalli siyaasaadha hin taatu. Oromoon karaa biyyan qabdu. Silaa biyya qabaannee siyaasaa daldala gartee anaan mo'aa akkam ma'uunoo biyya tanatti wal dorgoman. Abbaan fedhe godhe bilisummaa sanuu hin arganne maali rakkoon angoof wal fide. Maaltu angoof wal nu ficcisiise? Angoo eessarra barbaadda? Angoo hunoo aaniyya fixaa jiran, angoo hunoo Baniishaangul ummata keenya achitti itti dhukaasaa jiru, angoo Karrayyuu fixaa jiran. Mee eessa dheeyte? Nama gaddisiisa. Kanaafuu har'a nuti yeroo angoo akkasiitiin barbaada. Abaluu kasii, abaluu kana jennu miti. Maal goonaadha har'a? Hawaasni keenya nuti hawaasa keessaa baane. Hawaasni keenya dhugatti karaa tokko luucaawee, karaa tokko deebi'ee dhaaba isaatillee yaadatti kan nu qaba. Guddadhaa karaan kun isin hin baasu jee dhugaatti himu qaba. Gabaabatti akka hawaasaatitti jaarama komunitii teessan cimsaa komunitii naannoo jirurra komunitii mul'attu hawaasni arma jiru as bahee oromummaadhaan akka biyya tanatti fakkii taatanii jirtan keessatti warri biyya tana bakkayyuu akka warra Minisootaa jaamaa jira. Karaa maqaa Oromooti. Karaa maqaa Oromooti yaamamuutu moggaafamee jira. Ammallee alaabaa Oromoo bakka san irratti akka dhaabbatu godhuudhaaf dalaga ergamtoota lukkee komunitii keessa seentu lukkaasaaf keessaa baasa. Kanaafuu isa kana gabaabatti hawaasummaan jabaachuu qabna. Hawaasummaadhaan humnaa'uu qabna. Jaarmayoota siyaasaa keenyallee funyaan urree karaa tokko deemsisuu dandeenya. Yookaan ammoo kaanuma akkaaniif jala oofa, kaanuma akkaaniif jala oofa. Hawaasni keenya oggucuuf akkanuma rooraa jechuudha. Karaa dhugaarra jiru arkuu danda'u qaba hawaasni keenya. Kaan ammoo jabaadhu jee kan karaa isaa qabatee jabaa qulqulluu kaayoo dhugaa bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaatitti amana jee kophaatiyyaan deeme jeus jabaadhu jechuun qaba. Wal hin daadargeessinu yeroo ammaa. Kanaafuu ummanni keenya cimuu qaba. Cimuu qaba, wal qabatuu qaba, jaaramuu qaba. Hawaasummaan dargaggeessa hawwan jaaramanii wal qixxaatuu qaba. Kana kanumaaniin bira darbu. Kan hariiroo jaarmayoota Oromooti. Jaarmayoonni Oromoo dhugatti yoo as keessa jiraattanis awwanni hin jiru. Hedduu ummata keenyaaf ummanni keenya nu gaddee akka jiru beeku. Ummata keenya afaan faajjeessine dhugaa dhaabba. Karaa dhugaatitti haa waliin dhufu. Wal dandeenyummoo wal qabannee qabsoo waan biroo yoo dhabne osoo olola walirratti hin oofu. Qabda waraana siyaasaan deemtaa siyaasaan kootu bo'aatis jabaadhu jennee harka ol qabannee hafuura Oromummaatiin kan olola walirratti hin oofu. Kaayoo ifiitis waliif kabajaa waliif goonee waliin deemuu danda'u. Afaan Oromummaa afaan nama siyaasaa afaan nama beekaatiin waliin dubbannee waliin deemuu danda'u qabna. Malee abalu akkas inni kana inni bar warrachiiti inni hooggannichi warrachi dhalate inni warra kanaati boo maal jalaa goota aboo haa dhaabbatu kun keessattuu biyya alaati hin jiruu bar ijoollee barattoota laala dheengaddaa baharraa ka'ameeti fincilli ijoollee itti dhumte arkitan dirree dhawaatitti namni du'eeti finfinnee keessa du'e amboo du'e wallagga du'e baaletti barataan du'e obboleeyyan mee jira gosti
Mee jiraa gandi? Hin jiru. Ijoolleen tun sagalee takkaanii guutuu Oromiyaatiin waliin kaatee waliin duute boo. Kanaafuu dhaabuu qabna keessattu. Dargaggeessa arra lafaa kee qabsoo bilisummaa Oromootiif akka shaamaa gubachuuf of qopheesse kana hamilee dhawaa jirra nuti warri ala jiru. Dhaamsa ijoolleen tun dhaammachaa jirtu ni dhageessu. Jaalli tokko boodarra nuu kaaya. Obboleeyyan wal dandeenyee wal kabanyee mooraa tokkotti deebinee hojjechuu qabna. Kana laal siyaasaan achi bubbunnu hafuu qaba. Siyaasaarraa kadhoo baasaa ooluun nuugee Oromoo. Kana asumaaniin bira kuta. Kaan ololoota ummata keessa deemu. Olola awwanni niin dhaamu. Diinni bobbaa guddaa bobbaasee jira. Marraa meeqa dabballoota leenjisee as dachaase. Ni beektu. Olola kana maalitti dhimma bahaa jira mee laala? Ka Islaamaa Islaamummaattichi oofa. Ka Kiristaanaa charchii keessa warra uma. Ka as deebi'ee afooshaa keessatti fida. Bilisummaa fi walabummaa waan qabsoon dubbatin irraa fagaadhu. Irrumaa fagaadhu jaanii bara. Irraa fagaadhu tokko kan kaanoo aboo kootu mee afooshaa gandi biroo jaarrate warri wallaggaa jaarrate warri harar isaa jaarrannu aboo kootu afooshaa warrichi harar bira kutee aboo kootu alaa jaarrate aboo kootu noole abbeleeyyan aboo kullurraa hafuu qaba. Nuti osoo deemnu Oromummaa guddoo san oo xiqqoo takka gad deebifnee beekta. Small o. Oromummaa guddoo keessatti if arkuu dhawe hanna malee gad deebinee bar gandummaa fi gooroon bakkitti dhalanne waraqaa eenyummaa teenyaati beektu. Waraqaa eenyummaa teenyaati. Dura ogguu walitti itti dhufnu walluma gaafan aboo eessa jennee tun dhorkaamii bartu. Deebisanii diinaaf karaatti banuudhaatiitu Oromummaa itti xiqqeessitu Oromummaa guddoo san itti xiqqeessuutu hedduu fafa. Ati eessa boo warra dirree dhawaati moo warra naqamtiiti. Jechuun barkuu waraqaa eenyummaa keenyaa loqonninii fi akkaataan itti uffannus waraqaa eenyummaa teenyaati. Tun rakkoon qabdu. Ammoo diinni tana argateeti amma. Dabballoota isaa leenjisee. Walitti qabee qabsoorraa mogga baasaa jira. Ala kanatti moggatti jiran waan qabsoo akkan dubban amma afooshaalee gurguddoo baay'ee jira amma naannoo nan jiru. Walgahii hawaasaarraayis warra fudhannee jira. Walgahii jaarmaa siyaasaatirraayis dhufuullee hin barbaadan. Boonurraa dhiisa kana jira waan siyaasaa nutti hin dubbatinaa. As keessa nutti hin fidinaa boo maali kan kana godhaa jiru? Oromummaan mataan isii siyaasaadha boomma. Oromoo jechuun siyaasa. Laal. Oromoo jechuun siyaasa. Kanaaf Oromoo asi joonjeessee waan isii akkan dubban. Waanuma isiitu akkan dubban asuma deebitee gandaa fi maalii fi kana awoo warraa balu isaan achetta akkanumatti haasawaan waan isaa akka roorroo isaa firraan hin dhorkine diinni tolchee dabballoota leenjisee keessattuu alatti bobbaasaa jira. Biyya bara ala kanatti yeroo ammaa OPDO'n warreen Itoophiyaanistiin mataa ol qabatanii akka gaariitti deemaa jiran. Duuba warri qabsaawaan bilisummaa Oromoo barbaanna jedhu yeroo arraan tana silaa asitti qaceelloo wal qabatanii jara kana mataa qabachiisanii malee yeroo jara kanaaf
suuraa asii abooshummaa waliin ka'anii achi mindaa isaaniitti oowwisanii miti beeka. Asitti suuraa abooshaa kaasanii miseensaan gana qabna jaanii waajjira OPD irra maallaqa nyaachaa jiran abooshaa. Tan akkasii hubadhaa. Kana kanumaaniin bira kuta. Maayii irratti niin gabaabsaa fayyaataa dhaamsaan qaba. Dhaamsiniin an qabu ummanni Oromoodhaa ar'aan tana yeroon dhugaa. Yeroon tan haasawaati mangana dubbachuu kiyyaa'u xiqqoo wooma jechuufi malee hedduu dubbachuun barbaadu niin dubbadha yoon jee hedduudha. Arra yeroon hedduu dubbannu yeroon kan maal goona jennee irraa wal gaafannu. Addi bilisummaa Oromoodhaa dhaamsi inni qabu waraana bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kan arra qabnu kan jabeessuu humneessuu hidhachiisuu dargaggoota Oromoodhaa kan kara deemu wallaalee mootummaan Itoophiyaalleen dhaqee waraanuma keetilleen ta'a jennaan Abo warri afaan Amaaraan beekne baha isin asii jaanii firraa ari'an dhageessan maas miidiyaa irratti. Arra silaa eessa dhaqa namni san silaa nuti waan itti hidhachiifnu qabna qabaanne waraana bilisummaa Oromoo dhaqa. Kanaafuu waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadhaa qabeenya qabaattan qabeenyaan dhabdan yaadaan qabdan jaalalaan bira dhaabbadhaa. Kana isinii dhaabbannaa. Fayyaataa waan naga qassani. Injifannoo uummata Oromoo. Hedduu galatoom jaallu waraas ibsa bal'aa nuu kennite.